afni kakun hareeni mucaatiin dogongortee natti fakkaata. Ma hinjiru kakun hareeni afaan Hibruutiin tole. Afaan Hibruutiin kakun hareeni wanni jedhamu afaan Hibruu osoo hin taane. Afaan Hibruutiin wanni kakun hareeni hin barreeffamne afaan Giriikiin barreeffame. Sigalee jechi asirratti dubbate kuni jechi saan juu kuni hoyos ja. Jechi kuni hoyos. Takka homo hotios ja. Jechi hotios jau kuni jecha kana afaan Giriikiin. Dhaggeeffadhu aslaali sirriitti. Jecha hotios jau kana. Jecha hotios jau. Hotios jechuun maali? Dabalatan hoyos jechuun maali? Jechi hotios jau kun ho maali? Waan jau addaan bareechitee hubachuutu sirraa eegama. Fidii as. Galatoom. Okay, thank you. Ish. Galatoom hedduu takka. Shukran. So jechi hotios juu kuni kunoo jecha asirratti barreeffamee jiru kanaadha. Yes. Ifama tanaaf jecha obboleessa jechi hotios kuni jecha afaan Giriik keessatti hotios fi tontiosiin hiikaa qaba. Hotios jechuun maali? Tontios jechuun maali? Hoyos jechuun maali? Jecha jiru sirnaan addaan baafachuutu sirraa eegama. Takka maakii kee qabadhu haga xumuradhu please. Maakii kee qabadhu gamme. Thank you. Tanaaf jechi hotios jaamu nama rabbii jechuudha. Obboleessoo nama rabbii jechuun immoo filatamaa isa waaqayyoon filate, isa waaqayyoon jaalate jechuudha. Nama waaqayyoon jaalatee filate. Jechi asitti hotios jaame afaan Giriikiin barreeffame. Jechi asirratti afaan Ingiliziitiin son jechuun immoo hoyos maal jette? Iddoo kam jira hotios ati nechaa jirtu? Bareeda. Maal jaa kun? Okay, I think Maatiyos 3:17 argeera natti fakkaata. Maatiyos 3:17 hin argine obboleessoo hin dogongorti. 17 irras jira kun wal fakkaata. Hin jiru. Maatiyos 3:17 baas jira hotiyosin. Hin jiru. Hin jiru. You challenge me, I challenge you. Namormo yo berbeda I challenge you, ya. Basi kako. Kuda torba basi kuna. Okay. Erga kastati ani khabiratin basi. Khani nam basi khun hotios jaa. Khani nam basi hotios jaa. Ati baftu wana nija walin ilal. Na basu de sobeleso. Basi ka appichu mal fakata da wante vi Maatiyos boqonnaa 3 lakos. Appi wal fakata sana. Me wanyo abdi bakkati yetanatti as guddisi ani nin cufadha ani immoo bakkaan irraa baasee fi wangeelaan irraa baasee ka afaan Giriikiin ammantanan as baasaaf inni immoo haana as baasu bakkati yetanatti ol guddisi abdi. Okay na baasi please. No atumti baasi jiraaddo Maatiyos boqonnaa 3:17 irratti ani nagarre Maatiyos 3:17 irratti hin argine ati na baasi. Video simbaso garon kono laalaan jira. Video akamitti erga laalu jiraate anillee si waliin laala na baasire. Hai ati iddoo kam baafte? Iddoo nan baase ati iddoo nan baase tana iddoo teessee miti lakkii ani siin himu ati na baasi. Hai asin dubbisa dura dhaggeeffadhu iddoo an baase jechuudha. Na baasi na dubbisi akkaan ani kun olaal akkaan an baasite si dubbise kanatti. Anamma hotiyosi sana Ingiliffaan hiikeen dubbisa malee
Hootiyoosin maal akka ta'e hin beeku. Garuu Ingiliffaan hiikamee hiike jira. miti hootiyoosis okay hiik rakkoon qabu hootiyoosi naa baasii agarsiisi Ingiliffaa sun naa hiik ani immoo afaan Oromootiin illee siif hiik Ela akkam baasee jiru ragaa siin kenna yoo barbaadde lakkoofsa isaa hojjete. naa baasii jedhe Isaa kunoo. viidiyoo ta'e ergaa ijoo ani gaasii hojii ani mormii dheeraan fadhu obboleessa yoo ati nama haqa harkaa qabaattu taate yoo dhuguma dhugaan si bira jiraattu taate hunnoo akkan an baase kanatti naa baasuutu sirra jiraata. Siin baasa kunaati maa girri jaallattaa bannaati kun waan guddaa yoo miti barra. Ani sitti hin dubbanne ati illee natti hin dubbatin naa baase. Siin baasa. Ish, thank you. Ela Ishi. argitee kuna Hootiyos. Me Kunoo. me sarratti Os 7 taane of vidichi. Sitti mul'ata Me? Hootiyos. wallahi me dabalu wanta itti guddisa laayitiin itti guddifadha. Laayitii illee itti guddisa kana dirra sirriitti na mul'atu. Hin mul'atu yaa obboleessa keenya. Ecco, laititti hin banaa isa okay. Okay, lighting kalau itu. Okay. Amas timula tala. Me Oh my god. Orang sih gading bos apa na? Wah, namni kana warri kampera warga nargini recu dandau. aboo ati dogongortee walleen. Laal. Jecha Hootiyos jedhu Maatiyos boqonnaa 3:17 keessa hin jiru naan jette kuno. Timulata. Hin agarreen jeebar. Sirriitti mul'atu. Warri kan argitanii? Maal argan? Arkitanii ustaaz awwal isiniif mul'ata. Assalaamu alaikum. Baga dhuftan. Okay, light isaan dabalu jedhani. Ustaaz awwal jirtu. Oh ya. Eeshi jara keenya isiniif mul'ata abdii. Light si dabaleera. Mee bakka isaa tuqi mee bakka isaa wayii tuqi mul'atu an argaan jiru. Anillee argaan jiru baay'atanii. Wayii tuqi bakka isaa. Okay, Eeshi xiyya kana tokkomee ani. Akka wanta jirutti mee xiyya kana sirriitti isinii agarsiisa. Aadan eeshi. Laalama xiyya kunne Bira agarsiisaa jirtu sana qulqulleessi xaraqi gamme. xiyya kunne mul'ata. Maal isin jedha? sadaqatan. Hootiyos bilbila cabaadhaa asirratti Mul'ata, mul'ata. Sirrii mul'ata keessanii mul'ata. Hootiyos. Kaameeraa isatti mul'isaa jirtu sana xaraqi gamme. Hootiyos mul'ata, sirrii mul'ata. Akkasi. Xiyya akkana jaa kun afaan Ibrootiin. Ka'ii poonee si galee ka'ii poonee egeneetoo iiktees nepeleese kagousaa Hootiyos. The same Yeah, thing, wait. bro. Kanuma ko waan dubbisaa jirtu Asbas. natti fakkaachaa jira. Eh? Kanuma ko kan dubbisaa jirtu natti fakkaachaa jira kuno. Dubaaseera. Wallahi kan kee dubbisaa jiraa. Ishi maal? Wallahi ani killeen na ta'an jiru. Obboleessa almuhim. Mee ani si wajjin rabbashamuu hin dhaqqabu. Haa ta'u jechi Waan guddaa miti garuu kuno ragaayuu feenaansi garsaan jiraasin jechuu kooti malee ani. obsi daqiiqaa takka. Jechi Hootiyos juu kuni Waaqayyo asirraa ka'ee laal.
asirraa keetti dubbata. Laal. Kaypoonee Okay, egineetoo Dams. iiktees nepelees heguusaa hootiyoos. Jechi hootiyoos jiru kuni maal ja'a kan jedhu waliin ilaalla. Wangeelleen sii banee obboleessa kiyya haati fidde osoo hin ta'in Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 35 irratti sii fide. Akkana jechuun ilma Waaqayyoo gaafa jennu ilma dhalchee osoo hin ta'in ilma inni fo'ate. Hootiyoos jechuun ergama Rabbii filatama jechuudha. Ergama jechuun namni Rabbiin gaafa ergu foo'eeti filatee ergata. Saba hunda uume. Waaqayyoon saba dila uume Rabbiin. Saba dila uume sun keessaa tokko qofa filatee hawaasatti ergata. Macaafa afaan Oromoo irra sii dhaqa. Hoodha obboleessoo. Qabadhu. Haa waliin ilaallu. Akkana jedha laal. Sagaleen immoo duumessicha keessaa dubbatee kun ilma koo isa ani fo'adheedha. What the meaning of fo'adheedha? Ilma koo safoo addees hin jedheera bar. Ilma fo'atamaa, ilma filamaa, ilma jaallatamaa Daqiiqaa jechuudha. takka. Daqiiqaa takka. Ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon fo'ate? Silaaftuu Waaqayyoon dhalchu bari duba Maariyaamii dhale. Kanaafuu Maryamii dhalee Waaqayyoon ni sin dhalee ni sin dhalchine ilma Waaqayyoo gaafa jennu ilma Garuu Waaqayyoon ilma Waaqayyo fo'ateedha jedhamee malee waamama kaa. daqiiqaa takka fixadhu. Ilma Waaqayyoon dhalche osoo hin tahin ilma koo isa ani fo'adheedha. Ilma Waaqayyoon dhalchee miti. Ilma Waaqayyoon fo'ate Iyesuus jettee ni amantaa? Do you believe Ilma that? Waaqayyoo jedhamee akka waamamu Waaqayyo dubbateera. Just say yes or no. Do you believe that? Ni amantaa waan kanatti? Maalitti? Ilma Waaqayyoon dhalche osoo hin ta'in ilma Waaqayyoon fo'ate akka ta'e Iyesuus. Wangeelichuma yoo fudhanne nu wayyoo. Wangeelichuma kanarraa kunola ilma koo isa ani fo'adheedha. Ilma Waaqayyoon dhalche osoo hin taane Iyesuus ilma Waaqayyoon fo'ate jettee ni amantaa? Macaafni qulqulluu kun ilma koo isa jaallatamaadha jedha. Ilma koo isa ani fo'adhe macaafni qulqulluun isa hunnoo Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 35 irratti sagaleen immoo duumessicha keessaa dubbate. Kun ilma koo isan ani fo'adheedha. Ni amantaa? Okay, Luqaas 9 kun sifan dubbisa iddoo ati amma jirtu sanas warri kaan isaa dhaga'anii Ingiliffa isaatiin akka jedha. And Ni the amantaa voice obboleessa come koo? out of the cloud saying, This is the son Oh my of me, goodness. kun ilma kooti, whom I love, whom I have chosen him. Listen to it. Kana naani Obboleessa foodde garuu ilma kooti jedha. galatoomi. Ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon fo'ate? Ilma Waaqayyoon foote Waaqayyo silaaftuu Galatoomi. dhalatu. Wanni ati beekuu qabdu ati nan nageenya jechuudha. Waaqayyo hin Okay. dhalatu. Asuma hold on. Waaqayyo hin dhalatu. Please. Waaqayyo hin dhashuus. Kana walii galuu dandeenya. Garuu Iyyasuus Kiristoos ilma koo isa jaallatamaa jedheera. Kana fudhachuu qabdas hin jechaan jiraan. Obboleessa koo. Ani waan takka qaceela suma faana dubbadha. Yoo ati qaceela na faana hin dubbanne. Ani sirraa usuudhaaf qophii. Ani Right? sororoon Ani dhala sirraa. sororoo qaceelaa. Maal jettee? Sororoo qaceelaan deemaan jedhan isin jalladhu. Ishii bareedaan laal. Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon fo'ate. Akkasumami Yaa.
Hayyee ilma waaqayyo haa waaqayyoon foote. Waaqayyoon Yesuus qofa foote moo haa waliin ilaallu. Obboleessa wanni kun maal jedha? Yaa Israa'el, ati garuu Hayyee garbicha kootii, yaa Yaaqoob, ani si foodheeraa. galatoon. Waaqayyoon Yaaqoobiin foote moo hin foonne? Footeera. Yesuus hin Israa'el foote moo hin taasiseera. foonne? Yaaqoobin filatee Israa'el taasiseera. Yesus Kiristoosin Okay. foote immoo ilmaan isaa nu taasiseera. Ishi bareedaadha. Tole gaariidha. Yaaqoobiin footeera. Israa'eliinis maali Yaaqoobiin footeera. Yesuusinis eenyutu foote? Waaqayyo tokkicha filaka. Gooftaadhaa fi Masii akka ta'uuf footame